Ayyaanni cuuphaa qabeenya biyyaalessaa ta'uun cinatti hambaa addunyaa ta'uun dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti galmee dhaabbata saayinsii barnootaa fi aadaatti galmaa'eera. Ayyaanichi hordoftoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biratti sirnoota amantaa garagaraan yoo kabajamu naannoo Oromiyaa fi kutaawwan biyyattii adda addaattis sirnoota aadaatiin kabajamee oola. Hirmaattotni ayyaana cuuphaa bara 2017 magaalaa Finfinneetti argannee dubbisne tokko tokkos ayyaanichi sirnoota aadaa garagaraatiin kan kabajamu ta'uu dubbatu. Guyyaan kun guyyaa galataadha. Darbees immoo akka naannoo sanatti waan akka gugsii fardaa kan jedhamu ni jira. Egaa ayyaanni kun gara asirraa gara laga cuuphaa kanatti deemamee booda ijoolleen dargaggoonni fardeen gulufsiisuudhaan ayyaana kana yerootti kabajan ni jiraata jechuudha. Waaqaa dhimachuun hin jiru guyyaa. Waaqaa dhimachuunis ni jiraata. Dargaggoonni akkuma arginuttis ishee shamarreedhaan loomii fuudhee irra darbachuun ni jiraata. Ayyaanni cuuphaa aadaa waliin hidhata cimaa qabaachuu dubbatu. Ayyaana cuuphaa bara kanaas uffata aadaatiin faayamanii akkaataa duudhaa amantaatiin kabajuu kan himan hirmaattota ayyaanichaa cuuphaan ayyaana araaraa fi dhiifamaati jedhu. Dukkana keessaa ifatti nu baase. Hanga bara baraatitti ifa qabnaa jechaadha. Wareeggaa duraan kaleessa qabnu san isa san ifa argine waan ta'eedhaaf namoonni kamiyyuu waa hoo kabajnu aadaas duudhaas qabannee seeraan sirnaan sabaaf sablammii waliin wal taane Itoophiyaan tunis Itoophiyaa ishee kan qabdu sabaa fi sablammii guutuu waliin malee nama tokkoo fi nama lamaan yookaan saba tokkoof saba lamaan qofaa miti. Kana wal taanee haa kabajnu. Ayyaanni kan keenya ayyaana gaarii kan bara gaarii nuuf haa ta'u. Kiristoos Yesuus jalqabayyuu nagaa buusuu biyya lafaa kanatti nagaa buusuu waan dhufeef nuti immoo Kiristoos warri qabnu nagaadha. Kiristoosin namni qabu nagaa labsa. Kiristoosin kan qabu walitti dhufeenya labsa waan ta'eef namni tokkummaa isaa cimsee amantaa isaa akka eeggatu biyya isaa akka eeggatu ergaa kanaan dhaabaa jiru.